Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gunguma uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha. Sadaasa 2025 oduu guyyaa irraatti qindeeffannee kan isin biraan geenyu sa'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Humnoonni TPLF naannoo Affaar keessa galuun haleellaa cimaa gaggeessuun himame. Taarifa Tiraamp irratti manni murtii olaanaa Ameerikaa gaaffii kaase. Jarmanitti narsiin yeroo hojii hir'isuuf jecha dhukkubsattoota 10 ajjeeste. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa buuti amma oduu bal'inaan. Humnoonni TPLF naannoo Affaar keessa galuun haleellaa cimaa gaggeessuun himame. Gareen humnoota TPLF irraa ta'e daangaa Affaar galuun haleellaa raawwachuu biiroon kominikeeshinii naannoo Affaar beeksise. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Gareen humnoota TPLF irraa ta'e daangaa Affaar galuun haleellaa raawwachuu biiroon kominikeeshinii naannoo Affaar beeksise. Biirichi sababii kaleessaa galgala baasiin gujiillee garee balleessaa isaa irraa hin baranne gareen TPLF har'a daangaa naannoo Affaar humnaan seenuun namoota nagaa irratti haleellaa meeshaa waraanaa jabaa akka moortorii fi ZU-23 jedhamu raawwateera jedhe. Ibsi kun gareen TPLF akkuma barame moortorii fi ZU-23 fayyadamuun namoota nagaa dhukaasaan tumuun akkuma barame uummata shororkeesse jedhe. Guyyaa kaleessaa sadaasa 2025 halkan keessaa gara sa'a tokko keessa haleellaan kun raawwachuu ibsa biiroon kominikeeshinii naannichaa. Gareen dulloomaa TPLF daangaa cabsanii darbuun naannoo Affaar godina lama kan jedhamu keessatti aanaa magaallee ganda Toonsaa fi Milkii keessatti horsiisee bultoota nagaa Affaar irratti meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamuun dhukaasa bananiiru jedhe. Gareen TPLF daangaa darbee namoota nagaa irratti dhukaasa banuun isaanii waliigaltee Pirootoriyaas ifatti diigeera jedhe ibsi kuni. Gareen TPLF dubbii barbaadu kun yeroo daangaa seenan jaarsoliin Affaar nagaa barbaadan adaraa deebi'aa jedhanii kadhatanis didanii darbuun haleellicha raawwataniiru jedhe. Gareen gocha isaa kaleessaa irraa hin baranne kun gocha isaa kana irraa of hin qusatu taanaan mootummaan naannoo Affaar nageenya uummata isaa eeguu fi daangaa isaa humna naannichaan ala ta'e kamirraayyuu tiksuuf tarkaanfii kan fudhatu ta'a jedhe. Mootummaa yeroo fi naannoo Tigraayis ta'e paartiin TPLF waa'ee haleellaa kanaa ilaalchisee ibsa baase hin qabu. Taarifa Tiraamp irratti manni murtii olaanaa Ameerikaa gaaffii kaase. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp taarifa guddaa fayyadamuu isaaniitiin mana murtii olaanaatti gaaffii cimaan isaan mudate. Guutuu gabaasaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp taarifa guddaa fayyadamuu isaaniitiin mana murtii olaanaatti gaaffii cimaan isaan mudate. Adeemsi tarsiimoo taarifa isaanii diinagdee addunyaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabus ibsame. Tiraamp gura oomisha Ameerikaa deebisuu fi madaallii daldalaa isii sirreessuuf taarifni kun akka barbaachisu yoo himan abbootiin murtii harki caalaan isaanii murtee kana mormaniiru. Dhaabbileen daldala xixiqqaa hedduu fi gareen naannolee bulchiinsa tokko tokko murtee Tiraamp mormaa kan jiran yoo ta'u isaanis pireezidaantichi taarifa kana kaa'uu irratti aangoo isaa darbee akka fayyadame kan ibsani. Manni murtii olaanaa Ameerikaa sagalee caalmaa konservaatiivii 6-3 kan qabu yoo ta'u yeroo hedduu murtee gurguddaa irra ga'uuf ji'oota fudhata. Haa ta'u malee dhimma kana irratti saffisaan socho'uun dhiibbaa bulchiinsi Tiraamp aangoo pireezidaantummaa babal'isuuf taasisaa jiru ilaalaniiru. Kafaltiin taarifaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu walitti qabameera. Bulchiinsi Tiraamp yoo mo'ame mootummaan doolaara biliyoonaan walitti qabe keessaa muraasa deebisuu akka qabu ibsame. Ministeerri maallaqaa Scott Bessent, ministeerri daldalaa Howard Lutnick fi bakka bu'aan daldalaa Ameerikaa Jameson Greer dhaddacha irratti kan hirmaatan manni murtichaa murtii akka qabeessa kennu yoo baate gara aangoo taarifa birootti akka ce'an ibsuu isaanii BBC gabaaseera. Jarmanitti narsiin yeroo hojii hir'isuuf jecha dhukkubsattoota 10 ajjeeste. Narsiin Jarmanii yeroo hojii halkanii hir'isuuf dhukkubsattoota 10 ajjeeste adabbii umriin guutuun itti murtaa'e. Guutuu gabaasaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Narsiin Jarmanii yeroo hojii halkanii hir'isuuf jecha dhukkubsattoota 10 ajjeesti adabbii umrii guutuun itti murtaa'e. Manni murtii Jarmanii narsii tokko dhukkubsattoota 10 ajjeesuu fi nama 27 irratti yaalii ajjechaa raawwatte jechuun adabbii hidhaa jireenya guutuu itti murteesseera. Manni murtii kun magaalaa Aachen keessatti kan argamuu fi narsiin umrii waggaa 44 tajaajila hospitaala Uberslan jedhamu keessatti hojjetaa turte. Yakkichi ji'a muddee 2023 hanga caamsaa 2024 keessatti raawwatame. Akka ragaan manni murtii dhiyeesse agarsiisutti isiin dawaa jabaa moorfinii fi meetazaalum itti fayyadamtee dhukkubsattoota umriidhaan dulloomoo fi laafaa turan ajjeesuu fi kaan irratti ammoo yaalii ajjeechaa raawwataa turte. Isiin sababa gocha kanaaf ibsite keessaa inni tokko yeroo hojii halkanii ulfaataa ta'e hir'isuuf ture jedhameera. Mana murtii Aachen murtii isaa keessatti yakkichi hammeenya addaa qaba jechuun murteesseera. Kanaafis adabbii hidhaa umrii guutuu itti murtaa'e akkasumas waggaa 15 booda hiikamuu dandeettii hin qabdu jedhe murteesse jechuun TR Warlord gabaaseera.
Odeessa baatiin Turkiyyaa yeroo jalqabaaf baabura saffisaa humna ofiitiin hojjette hojiirra oolchuu fi dorgommiin teknooloojii taasifamaa jiru biyyoonni garaagaraa waan haaraa akka kalaqan taasisaa jira. Gama geejjibaatiin ammoo baabura elektirikaa konkolaataa elektirikaan hojjetu taaksii balali'uu fi hawaatti imaluufaa kaasuun ni danda'ama. Turkiyyaanis damee geejjibaa baaburaa fi galaanaa fi xiyyeeffannoo kennitee hojjetaa jiraachuu himte. Baranas baabura elektirikiin hojjetu ofiin hojjetteen as baate. Biyyattiin baabura saffisaa humna ofiitiin biyya keessatti hojjettee fi saffisa olaanaa qabu bara 2026tti hojiirra oolchuuf sochiitti jiraachuu isii beeksifte. Baaburri saffisaan kunis sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 225 imaluuf humna qabas jedhame. Qaamolee baaburaa kanas warshaan baabura elektirikii saffisaa magaalaa Sakariyaa keessatti argamuu fi Turaasaas jedhamu oomishaa jiraachuu biyyattiin beeksifte. Kunis baasii biyyattiin waggaa waggaadhaan damee kanaaf baastu hambisuu danda'a jedhe gabaasni Anaadoolu. Kunis baasii biyyattiin waggaa waggaadhaan damee kanaaf baastu hambisuu danda'a jedha gabaasni Anaadoolu. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.